Ashamaa harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii har'as immoo isiniif deebi'een ture dhiifamaa yeroo darbe yeroo biraa baacoo waan adda addaatiin isiniif deebi'a jedheen ture akka carraa ta'ee deebi'ee ammas iddoo bashannanaan deeme kanaaf isa kana isiniif qabeen dhufe ilaalatii itti boora itti bashannana haati qawaalan namni joofne kanaafananii baacoo isinii qabuu dhiise galgala liiverratti sibuun taphachiisa isiniin jedha kunoo har'as immoo kana fakkaata viidiyoon keenya yoo xiqqoo ishii qilleensa jira waan ta'eef sagalee hedduu isinitti dhaga'amuu danda'a qilleensa cimaan na bira jira bishaan kun akka itti yaa'u laala bishaan ofumaa isaatiin deema kun qilleensi bishaan akka itti oofu inni kun bishaanii yeroo darbe goota qurxummii as keessaa guurra kana isiniin jedhu santu kana kunneen immoo giniina isaati inni amma argaa jirtan sun immoo dindila irraan bishaan kana keessa achi bahaniidha karaarra keessa achi bahaniidha isinitti mul'ata jedhee yaada baay'ee isinitti mul'ata jedhee yaada isinitti mul'ata jedhee yaada laalati yaada keessan itti kenna hundumti keessanuu jechuudha yeroo biraatis immoo akkanuma akka bootan biraatis jira bakka biraasanis yoon deeme achuma akkasumatti viidiyoo isiniif qabaa hin beektanii samar shoo 99 jedha chaanaaliin kan koo izee baay'ee viidiyoo kiyya jala yoo gasseentan waama bashannanaa waan adda addaa tarkitu waa'ee hibboo mammaasaa wayii jira waan adda addaa waan achirraa muuxannoo waan heddurraa hubatti jedhee yaada achirraa jechuudha yoo viidiyoo kiyyaan gadhummaatitti dhaggeeffatan jechuudha viidiyoon tokko jalqabarraa asirratti waan erga baay'een daddabarsinu tokko immoo jidduu isaa keessatti ergaa hedduu kan of keessaa qabutu jira namoonni illee na waliin taphatanii na waliin haasa'anii hedduu injira kara jidduu keessa yoo gasseentan jechuudha kanaaf viidiyoo kiyyaan gadhumaatitti yoo daawwattan waan baay'ee irraa hubattu jedhee yaada wanta muuxannoo fi muudannoo irraa waan biyya namaa keessatti nama muudatu ni deebiiti immoo waan biyya namaa keessaa erga manaa baatanii biyya ormaa deemtanii waan muuxannoo irraa argattan waan hedduu viidiyoo kiyyarraa argitu viidiyoo kiyya jala gasseentanii yoo laaltan jechuudha kanaaf hanga dhumaatitti daawwattaniitu mammoonni isin haga laayikii sheeris naa godha malee anas na jajjabeessa baay'ee gaarii dheedha koomantii keessanii yaada keessanis koomantii jalatti barreeffadhaa ibsadhaa har'a immoo qurxummii as keessaa guuruun dhufe namni qurxummii jibbuu hin jira jedhee yaadu nyaata baay'ee mi'ooftuudha nyaata baay'ee bareedduudha warroonni keessaayyuu ijoollee shamarranii ijoolleen biyya arabaa jirtan ijoollee dhiiras taatanii shamarran taatanii warroonni biyya alaa yeroo namoonni hedduun isaanii fayyadamanii nyaatanii biyya keessattis akkasuma jira daa'imman xiqqishoo fa'aa akka sammuun ishii gizee xiqqeenya irraa sammuu ishii baay'ee cimtuu taatu shoorbaa qurxummii bitanii obaasu miti maa biyya keenyatti jechuudha yeroo xixinnaa nin beeka akkas jedhanii haasa'u warroonni barumsa qaban bitanii ijoollee xixiqqishoo akkuma dhalattee akkas waggaa takka taateen waan akkasii kana fa'aa obaasu isa kana viidiyoon kiyyarraa yeewun xumuramne ganaadha akkuma itti fufetti jira
Sakana kan qurxummii keessaa guurru kotta hin guurra. Sakana baay'ee isinitti mul'ata jedhee yaada. Baay'ee isinitti tolas jedhee yaada. Namni immoo bashannanaaf deddeema karaarra yaa rakkoon qabu isaanis akkuma kan kootiti warroota bishaan kana faa qulqulleessanidha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Namoonni kunooti isaan kanniinidha. Qilleensi immoo baay'ee na bira jira baay'ee sagaleen baay'ee sirriitti qulqullina hin qabu rakkoon qabu iddoo babbareedaadha waan ta'eef xiqqoo ishee sagaleen baay'ee xiqqoo jedhe sagaleen baay'eetu jira. Namoonni illee hedduun karaa kanarras hin deddeemanii iddoo bashannanaa waan ta'eef namoonni hedduun as keessa deddeemu. Hedduu isinitti mul'ata jedhee yaada. Waan akkanaatiin isiniin jedha. Viidiyoon kiyya garuu ganaadha ammas hin xumuramne tuma jira. Haga daqiiqaa 15 tokko isiniif qabuu barbaade. Yeroo hunda viidiyoo gaggabaabaa isiniif qabaare xiqqoo isiniif dheeratu. Kanaaf akka laalutti isinitti tolu. Warroonni immoo viidiyoon kiyya isin qaqqabee warri maatii kontaan immoo kotta maatii kottaa warri viidiyoon kiyya isin qaqqabee isin bira gahee osoo laayikii naan godhin akka biran tarra isiniin jecha kabajaa waliini. Bubbeen akka malee narraasaa jira bishaan kana keessa na buusinnaa jedhee sodaataa jira. Bishaan akkatti deemu argitamu islaalaa kunoo bishaan akkatti deemu laan inni kun bishaanidha. Inni kun bishaani. Ofuma isaatiin deemaa jira kunoo bishaan. Baay'ee nama sodaachisaaf. Inni kun bishaani. Qilleensi akka bishaan itti oofu argitanii. Hordoftoota koo bishaan gadi yaamoo yaasila. Bishaan kunoo garana deema laali garanni ol jedha moo gadi jedhama halluu irraan beekne. Har'a isin kofalchiisa fan dhufee baacoo dhuma kuni. Bishaan kanatti yaa'uun ajaa'ibaa jira. Bishaan kunoo kanatti deema qurxummii kana keessa amma akkamiin argee qabare. Qurxummii yoo nama argite hin dheeffiti nama fuuldura dhaabattu. Qurxummiin ija qabdi moo ija hin qabdu laata? Garuu waan ija qabdi hin jedhamu maal ija qabaattu malee akkamitti nama argitee dheeffiti yoo ija hin qabaatini. Garuu qurxummiin ija qabdi jedhee yaada. Mee isin immoo maal jettu koomantii jalatti mee warri viidiyoo kiyya dhaggeeffattani qurxummiin ija qabdi moo ija hin qabdu? Har'a isin kofalchiisu waan dhufe akkanumatti isin bashannansiisuuf jechuudha baay'ee namatti tola waan ta'eef. Kanaaf yaada keessan immoo dirqama deebisuuni gaafiin ani isin gaafadhe qurxummiin ija qabdi moo ija hin qabdu koomantii jalatti naaf kaa'aa. Anis immoo waan tokko isinirraa barachuun barbaada kaa. An garuu qurxummii kan argeenuma nama dheeffiti waan ija qabdu natti fakkaatasi. Wanti tokko ija qabaatu malee akkanaan kan ija hin qabne hin jiraaree laata hin jira natti fakkaatu ardii kanarra jira wanti ija hin qabne. Ija malee maaliin deema? Waa laalu malee akkam deeman? Kanaaf mee yaada keessa koomantii jalatti naaf kennaa naaf deebisaa. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Warroonni isin
isinitti tolee laayikii sheerii sabskiraaybii kan maatii kottaan maatii kotti dabalama yeroo biraatis immoo akkanuma viidiyoo ammallee akkuma haalli naabii jaalaatti galgala kana inshaallah rabbiin naa laaffisee waan kana muuxannoo fi mudannoo wanta si mudatirraa waan baay'ee haasa'uun barbaada liiv irratti galgala namoonni isinitti tolee liiv irratti kottaan afaana taphadhaan wajjin isiniin jecha nagaa keessa naa ta'a. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Warroonni yaada qabdan yaada keessan komentii jalatti barreeffachuu hin dagatina. Yaa'u akkasuma rabbiin isin haa eegu, rabbiin si faana haa ta'u. Du'aayii keessanis hin dagatina, du'aayii waliifis kadhachuu hin dagatina. Warroota rakkataniifis warroota beela'aniifis rabbiin beela haa baasu, kan hidhamanillee rabbiin haa hiiku, kan dhukkubsatanillee rabbiin haa fayyisu. Yeroo hundaa samarri du'aayii isin godhaa isin jettee si yaadachiisti. Yaa'u irraanfachuu hin qabdani. Kanaaf akkuma amantaa keessaniitiin namni hundumtuu jechuudha. Akkuma amantaa keessanii du'aayii keessan kadhadhaa. Waliifis anaafis naa kadhadhaa ammoo nan dagatinaati. Samarii teessaniifis du'aayii kadhadhaa ishii. Anas nan dagatina du'aayii naa kadhadhaa anaafis. Anis isiniifin kadhadhaa. Kana fakkaatan isiniin jedha. Yaa xiqqoo viidiyoo isinitti agarsiisuun fedha. Kana booda daqiiqaa tokko booda irraan baha jedhee yaada. Isa kanaadha. Viidiyoon kiyyaarraa baay'ee isinitti tola jedhee yaada garuu. Kan duraarra xiqqoo kanarraa kun baay'ee namatti tola. Bishaan illee bubbeen oofa. Kana baay'ee isinitti tola jedhee yaada. Kanaadha. Maali samar immoo gizee hunda maali sagalee malee viidiyoodhaan wajjin naasoftu akka duraanii akka naan hin jenne viidiyoodhaanis bahee isin wajjin nanaasaa isin wajjin taphadha. Ammaas jechuun xiqqoo haala waraabbii irratti akkanatti irra bal'atee isin waraabamaa isinitti mul'ata akkasitti sirriitti jedhee tanaan malee waan biraati miti. Inni kun kunoo dindila duratti isiniin jedhe sanidha. Inni kun kan gamaaf gamana nama ceesisuudha. Kan garanaa dhufe gamatti baha. Kan garasii dhufe immoo gamanas baha. Kanaaf inni kun dindila. Yaa'u isa kana argitanii turtan durasi. Kana kalaasarra viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Asumarratti dhaabnaa. Xiqqoo abaaboo bareedduu takka immoo isinin affeera abaaboo takka jedhee tana yaada. Bakka san yoon gahe nan cufa. Abaabattiin sun immoo baay'ee bareeddi. Ishiin tunillee dindila akkuma kanaa jechuudha. Inni ishiin tunis dindila haala turra bahee dindila qalloo sanarra deemaa jira. Abaaboo bareedduu takka isinitti agarsiise. Achumaan irraa baana. Kuni bishaanii yaa waanuma amma isinitti agarsiisanii abaaboo bira ga'uun kan deemaa jira. Abaabattii isa isinitti agarsiise kalaas achumaan irraa baha. Ishiinis kana fakkaatti. Kunooti abaaboon tana. Tana hin urgoofti. Kanniisni asirra deemee damma bareeda asirraa hojjeta. Xiqqoo bakka kanatti sagalee waraabbii baay'ee qulqullina hin qabu. Yaa'u wanni kas jira waan ta'eef kunooti isa kana fakkaatti abaabooni. Kana fakkaataa isiniin jedha. Warroonni hanga ammaa nafaara turtanii guddaa galatoomaa isiniin jecha irra deddeebi'ee viidiyoo kiyya yoo isinitti tole laayikii sheerii sabskiraayib gochuu hin dagatina. Nagaa naataa nagaa keessanaaf jiraadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Kunoo viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata kanuma nagaa keessanaatu waan isiniin jedha. Nagaa.